waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Kombolchaa keessatti kaleessa irraa kaasee lola waraanaa weerartuu irratti gaggeessaa jiruun bireenii 3 fi rasaasa konkolaataa tokko irraa hiikee jira. Sadaasa 27 gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii ilaaleessaa waraana weerartuu faashistii Abiyyi Ahmad irratti fudhachuudhaan mooraa keessaa buqqisuu fi meeshaalee waraanaa irraa hiikuu itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola kaleessa sadaasa 26 waraana weerartuu godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu irraa aanaa Kombolchaatti walitti qabamuudhaan magaalaa Qobboo kan aanaa Kombolchaa jala jirtu keessatti WBO buqqisanii baqachuudhaaf konkolaataa hedduudhaan korfatanii dhufan waaree dura sa'a 4 irratti lola banameen waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n loltoota biltiginnaa rasaasaan akaa'ee boombii itti darbuudhaan waraana biltiginnaa 45 ajjeesuudhaan 76 madeessuun magaalaa Kombolchaatti ol deebisee jira. Tarkaanfii ilaaleessaa WBO'n waraana biltiginnaa irratti fudhate kanaan bireenii 3 qawwee KM50 boombii harkaa 40 rasaasa konkolaataa Isuzu tokko dugdaliinaa irraa hiikuudhaan konkolaataa waraanaa 2 barbadeessee konkolaataa uummataa waraanni biltiginnaadha dirqamaan itti dhufan gadhiisee jira. Injifannoo boonsaa guyyaa kaleessaa argate qabachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoodha waraana biltiginnaa WBO baqachuudhaaf gara magaalaa Kombolchaatti dheessan waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n har'aan tana ganama sadaasa 27 bariisaa 12 irraa eegalee waraana biltiginnaa lafa Oromoo mooraalee garaagaraa keessatti du'aa fi madoodhaan adabee jira. Lolli jabaan waraana biltiginnaa aanaa Kombolchaa keessaa baasu ittuma fufuudhaan WBO'n baha Wallaggaa ona eebantuu keessatti tarkaanfii fudhateen dishqaa dabalatee meeshaalee waraanaa garaagaraa hiikkatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n waraana biltiginnaa godina baha Wallaggaa ona eebantuu qubatan ilmaan Oromoo dararaa turan irratti tarkaanfii fudhateen du'aa fi madoon adabee meeshaalee waraanaa gurguddaa irraa hiike. Lola ganama har'aan tanaa sadaasa 27 magaalaa eebantuu keessatti WBO'n mooraa waraana biltiginnaa 4 irratti fudhatee keessaa buqqisuudhaan magaalicha dhuunfatee humna diinaa irraa meeshaalee waraanaa dishqaa 3 bireenii 2 qawwee IKM hedduu fi boombii harkaa 50 waliin dannoo guutuu waliin hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jira. Lola kanaan loltoonni biltiginnaadhaa 75 ajjeefamanii 138 madaa'uudhaan loltoonni 26 harkaan qabamanii jiran. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n godina Gujii Bahaa keessatti waraana Koloneel Abiyyi Ahmad adabuu itti fufee jira. Dhuma wal qabateen waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kaleessa sadaasa 26 weerartoota lafa Oromoodhaa maqaa biltiginnaatiin socho'an irratti WBO'n zoonii kibbaa godina Gujii Bahaa aanaa Gumeel Daaloo mooraa diinaa gaddaa jiru irratti barii barraaqa sa'a 10 hanga ganama sa'a 4tti tarkaanfii guggubduu fudhateen mooraa diinaa barbadeessuudhaan loltoota PP 34 battalatti ajjeese hedduu madeessuudhaan madoo isaanii paatroolii 2 fi ambulaansii tokkoon gara godinaatti akka fe'atan taasisee jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhatu itti fufuudhaan har'aan tana ganama sadaasa 27 irraa eegalee Cibraan Odaa Adoolaa aanaa Gooroo Adoolaa keessatti tarkaanfii ilaaleessaa fudhachaa turan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Nuti waan darbe boodatti dhiisuudhaaf qophiidha jedhan TPLF dubbii himaan adda bilisa baasaa Tigraay obbo Geetaachoo Raddaadhaa gareen finciltoota rakkoolee siyaasaa karaa nagaa fi haala siyaasaatiin furuudhaaf qophii ta'uu isaanii himan. TPLF fi mootummaa federaalaa walii galtee waraanaa waggoota 2 gaggeeffamaa ture dhaabuudhaaf jalqaba baatii sadaasaa mallattaa'ee hojiirra oolchuudhaaf hojjetaa akka jiran dubbatan. Obbo Geetaachoon wayita Maqalee irraa karaa viidiyootiin Steefan waliin turtii taasisaniin hanga fedhiiwwan nageenya Tigraay eegametti meeshaalee waraanaa ciccimoo kennuudhaaf TPLF fayyamaadha jedhaniiti jiru. Itti dabaluudhaanis dararamaa waggoota 2tiin booda boqonnaa uummanni keenya argachuu qabu mirkaneessuudhaaf jecha kan darbe booddee keenya dhiisuudhaaf qophaa'uu ta'uu isaanii himan. Waraanni naannicha keessatti waggoota 2 gaggeeffames kumaatamaan lubbuu dhabsiisu rakkoonni namoomaa kaaba biyyattii keessatti akka uumamuuf madda ta'uu eeree jira. Mootummaan federaalaatii fi bakka bu'oonni TPLF walii galtee nagaa Afrikaa kibbaatti mallatteessan hordofeetis haaldureewwan waraana gama lamaaniitiin haala ittiin humnoonni TPLF hidhannoo hiikkatanii fi tajaajiloonni bu'uuraa waggoota 2 darbaniif naannichatti addaan citanii turan itti deebi'uun tajaajila kennan irratti walii galtee mallatteessanii jiran. Obbo Geetaachoon hanga fedhiiwwan nageenya naannichaa kabajamaa fi waldhabdeen siyaasaa karaa nagaatiin furametti sababiin meeshaa waraanaa qabannuuf hin jirru jedhaniiti jiran. Waraanichi osoo hin eegalamin dura meeshaalee waraanaa hunda akka hin qabne kan kaasan Obbo Geetaachoon erguma lolli eegalee waraana mootummaa irraa hiikkachuu isaanii dubbatan. Haala waliigaltee mootummaa federaalaatii fi TPLF jidduutti ture kun maali irratti akka argamu kan gaafataman Obbo Geetaachoon ergasii gama keenya wanta raawwachuu qabnu gochaa jirra. Garuu kan keenya qofa kan xumuramuu miti hidhannoo hiikkachiisuun haala qabatamaa nageenya naannichaa keessa jiru irratti hundaa'u kan ta'uu dubbatan.
Itti dabaluudhaanis hidhannoo hiikkachiisuun dhimma siyaasaa baatii tokkicha keessatti qofa raawwatamu miti kan jedhan obbo Geetaachoo Raddaadha. Baatii miti hanga waggaa fudhachuus ni danda'ama jedhan. Heera mootummaatiin akka abbooman kan mirkaneessan qondaalli TPLF kun dureewwan waraanaa gama lamaaniin guyyaadhaan waan waliin haasawaa jiraniif hidhannoo hiikkachiisuun turuus akka danda'u himanii jiran. Amma guutuu Maqalee to'atee kan jiru humnoota TPLF ta'uu kan himan obbo Geetaachoon sababiin heera mootummaa biyyattiitiif harka kennineef humnoonni federaalaa dhaabbilee mootummaa federaalaa naannicha keessaa akka bulchaniif walii galle jedhan. Dhaabbileen akka buufataalee xiyyaaraa kan mootummaa federaalaa yoo ta'u heerichi naannolee dhimmoota kaan akka ofiin bulfatan mirga kennaas jedhan. TPLF waraanaa mo'amee jira kana amantaa jennaan Burmaata waliigalteen nagaa Afrikaa kibbaatti mallattaa'e muummee Abiyyi Ahmadiin injifannee jirra jedhe jechuun Isteefan gaaffii dhiyeesseefii ture. Obbo Geetaachoon lakkii gonguma hin mo'atamne nuti waraanni kan ummataati kanaafuu karaa nagaatiinis ta'e karaa waraanaatiinis kaayyoon keenya mirgi ummata keenyaa kabachiisuudha. Hanga ammaattis kan raawwate waraana dhaabuudha jechuudhaan dubbatan. Ummanni Tigraay waliigaltee nagaa haalli itti diduu hin jiraatu kan jedhan obbo Geetaachoon hidhannoo hiikkachiisuun kan eegalamu akkasumas lafa kaa'amee osoo hin taane erga humnoonni Eertiraatii fi kan naannichaa keessaa ba'anii booda jedhan. Yoo humnoonni Eertiraa naannicha keessaa hin bahin waliigaltichi ni diigamaa gaaffii jedhuuf deebii kan kenne obbo Geetaachoon waliigaltichi guutumaan guututti diigamuu kan danda'u yoo gama mootummaa Itoophiyaatiin diigame qofaadha jedhan. Gama keenyaan humnoonni biyya biraatii fi kanneen qaama raayyaa ittisaa hin taane hanga jiranitti hidhannoo keenya hin hiikkannu jechuudhaan dubbatan. Waraana waggaa lamaan dura naannicha keessatti eegalee isaan irratti fe'ame malee isaan akka hin eegalle kan himan obbo Geetaachoon osoo hin ta'in hafee ta'ee jedhanii akka yaadanis kaasee jira. Karoorri waliigaltichaatis namoota miliyoona naannichatti deeggarsa nyaataa eeggataa jiruuf deeggarsa namoomaa hatattamaan akka seenuuf daandii akka saaqu yaadatamee ture. Dhaabbanni nyaataa addunyaa baatii hagayyaa keessa namoonni miliyoona 5 ol naannichatti hir'ina nyaataa hamaan mudatee jira jedhee ture. Haa ta'u malee haala barbaadameen gargaarsi galaa jiraachuu irratti mamii qabaachuu kan himan qondaalli TPLF kun obbo Geetaachoo Raddaadha. Ammas mootummaan federaalaatii fi dhaabbileen deeggarsa geessanii baan rakkoo namooma naannichaa keessaa akka furaniif waamicha taasisan jedhu. Gama himannaawwan sarbama mirga namoomaa ilaallatuun ejjennoon keenya wal fakkaataadha kan jedhan obbo Geetaachoon qorannoo walabaatiif of kenninee jirra kan jedhan obbo Geetaachoon bu'aan qorannoo balleessuu nurratti argu yoo jiraateef itti gaafatamummaa guutuu fudhachuudhaaf ani qophiidha jechuudhaan dubbatan. Itti dabaluudhaanis loltoonni isaanii ta'e jedhanii sarbama mirga namoomaa kamuu keessatti akka hin hirmaanne himan. Garuu qorannoo walabaa yoo gaggeeffame itti gaafatamummaa fudhachuu qophii ta'uu isaanii dubbatan. Obbo Geetaachoon ani muummee Abiyyi Ahmed amanuun hin barbaachisu garuu ilaalcha gaarii qabaachuun waan gaarii hawwa hamaa dhufuuf ammoo qophaa'uudha. Ammatti waliigalteen kun hojiirra oolee dararaan ummanni koo akka dhaabbatuuf waan danda'amu hunda gochuu irratti xiyyeeffachuudhaatu wayya jechuudhaan dubbatan. Naannoon Oromiyaadhaa naannoo tasgabbiin irraa fagaatte taatee itti fuftee jirti. Torbaanota lamaan darbanitti lolli kudha takka Oromiyaa keessa turuu gabaafame. Torbaan lamaan darbetti walitti bu'iinsi 24 Itoophiyaa keessatti galmaa'u kan eeru gabaasni Armed Conflict Location and Event Dataan walitti bu'iinsa kanaan namoonni 99 lubbuun darbee jira jedha. Kanneen keessaa 70 lammiilee nagaa ta'uu eeree kaaba Itoophiyaatti ammallee tasgabbiin fooyya'aa jira jedhe. Taateewwan wayitaawaa walitti bu'iinsaa fi iddoowwan isaanii gabaasuudhaan kan beekamu Armed Conflict Location and Data Eventiin gabaasa baaseen kaabni Itoophiyaa torbaanota dhiyoo as haala armaan dura turerraa tasgabbiitu irraa mul'ata jedhe. Garee wal waraanan mootummaa Itoophiyaatii fi humnoota Tigraay erga waliigalteen nagaa buusuu mallatteessanii as waliigalteen isaanii hojiitti hiikuudhaaf karoora baafatanii hojii eegalaniitu jiru. Hidhannoo hiikkachiifuu loltoota gara qe'eetti dachaasuudhaaf dabalatee adeemsa hojiirra oolmaa waliigaltee isaanii gamtaan Afrikaa jala bu'ee akka hordofuu fi mirkaneessu waliigaltee irra gahanii jiru. Waliigalteen nagaa mallattaa'e irratti yaaddoon tokko tokko gama humnoota Tigraay ka'aa ture adeemsi keessatti mul'achaa jira. Jilli ergama addaa gaanfa Afrikaa pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaadhaa Olusegun Obasanjoodhaan durfamu kaleessa Maqalee dhaquudhaan qondaaltota Tigraay dubbisuudhaan yaaddoowwan jiran irratti mari'atanii jiru. Waa'ee humnoota alaa mootummaa Eertiraa yaaddoo tokko akka isaan seenuu hin qabne hubachiisanii jiru. Obasanjoon humni alaa sababni biyya biraa keessa turuuf tokkollee hin jiraatu kun tasuma gufuu adeemsa araaraatis ta'uu hin qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Maqaleedhatti naannoo Tigraayitti konkolaattonni gargaarsaan ce'aa jiraachuu mootummaan Itoophiyaa bu'uuraalee misoomaa addaan citanii turan bakka itti deebisuudhaaf suphaa jira. Namoonni buqqa'an 100,000 kan lakkaa'aman naannoo Amaaraatii fi Affaar keessatti
gara qe'eetti deebi'aa jiru walumaa galatti kaabni Itoophiyaadhaa kan durii caalaa nagaa fooyya'ee qabu jedhu. Yeroo ammaa garuu hundaa ol naannoon tasgabbii hin qabne naannoo Oromiyaatti akka gabaasa kanaatti naannichatti sadaasa 12tti wal waraansi godhata akka galmaa'eera kanneen keessa lola hidhattoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti turedha. Salaam.